Barabarri hammaatee luucuun eegee raastii moo maal jedhan bara amma keessa jirru kana bara dhumaati jennee mayyoo dhiisne irra wayyaa jechuudha. Dhugaa rabbi baay'ee nama qaanessaa, baay'ee nama saalfachiisa, dubbachuuf illee kan ulfaatu, dhiisuuf illee kan ulfaatu, baqa jireenya abdii nama kutachiisu keessa jirra jechuudha. Dubartiin kuni dhalattuu Naajeeriyaatii jedhanii haadha ishii qaltee foon haadha ishiitii gurguruudhaaf osoo yaalii gochaa jirtuu qabamtee jedhan. Ilaalaa gaa hojii rabbii akka inni itti nama qabu, akka inni itti nama qaanessu sanuu haadha ishii. Maali dubartiin akkanatti garaa jabaatti jechuun dhugaa rabbi naaf qaanii baay'ee na qaanessi jechuudha. Maaliifi nama haadha ofii haadha ji'a 9 garaatti nama baattee ji'a 9 boodammoo nama guddistu miti. Hantuuta dhahuunuu anatti baay'ee ulfaata. Hantuuta dhahuunuu baay'ee natti ulfaata. Garuu maaliif akkas akka garaa jabaatte I don't know. Naan galle gaaffiidha jechuudha naaf. Akkuma kommoo gaaffii isinitti ta'eera ta'uu gaaffii isinitti hin taane haa ta'uu hin beeku. Meetti yaada haadha ofii sanuu haadha ofii haadha nama deesse gaafa beelus gaafa dheebus gaafa daartes gaafa uffattes waan hunda keessatti nu dandeesse haadha ofii garaa jabaatanii akkanatti ajjeesanii erga ajjeeste kaate moo qalte foon haadha ofii akkamitti silattu foon namaa gurguramuuf yaali taasisa. Ishumatuun sammuu isheetu iyyuu sirrii miti ta'uu danda'a malee. Dhugaa rabbii an baay'ee tokko rifadhe. Baay'ee tokko Yesuus. Haadha ofii namni garaa jabaatee akkana godha. Dhugaa rabbii baay'ee tokko ulfaata. Nagaan mun daganne nagaan isiniif haa ta'u. Lafuma jirtanitti akkam jirtu nagaa keessanii maamiltoonni kiyya kan maamila kiyya hin taanes lafuma jirtanitti nagaan keessan irraa hafaa haa ta'u siniin jedha. Ani nagaa kooti. YouTube koo subscribe, like, share naa gochuun dagatinaa na jajjabeessaa siniin jedha. Jireenya ammaa yeroo akkanatti ilaallu dhugaa rabbiin tasfaa na kutachiisaa jira. Maal akka ta'e hin beeku. Bara dhumaa keessa jira. Intalli haadha irratti kaatee ilmi abbaa irratti ka'ee abbaan ilma irratti haati intala irratti bara hamtuu baratti wal harkaa nyaatanii wal nyaatan baratti wal harkaa dhuganii wal dhugan keessa jirra. Waaqayyoomti araara isaaniif haa buusu malee jechuudha. Baay'ee tokko ulfaata baay'ee rifaasisaadha. Meetti yaadame haadha ofii akkas gochuun hagam akka ulfaatu. Haadha ofii akkas gochuun miti dhugaa rabbii an sagalee ishee hawwee dhabe jechuudha. Sagalee ishee osoo lubbuun jirtu jechuudha. Maaliifi jireenyi biyya lafaa kun bu'aa bahii qaba. Osoma bu'aa bahii qabu jechuma keessatti wal argaan hin ulfaata. Nyaadhu dhugi guyyaatti gaabbitu qabdaa. Guyyaatti yaa harka haadha koo naan jettu qabdaa naan jette. Dhugaadha hin dhoolle kun. Yaa haadha koo maal tatoon haadha koo bira jiraadhe. Haati koo garaa jabaatti jecha hamaanatti dubbatti jedheera mana biyya ormaa kana keessa taa'ee jechuudha. Dhugaa rabbi wanna isheen otoo haadha koo hin jedhiin hinaaftu lakkiin tuffati wanna ni sii kennu otoo isheen jettu har'a garuu wanna isheen jettu hundumaa argeera. Haadha ormaa jalatti osoo haadha qabu haadha koo sawweera. Osoo nyaata nyaadhu sarka haadha koo irraa nyaata hawweera. Baay'ee tokko ulfaata haati ormaa haadhuma ormaati. Garuu I don't know. Haati ofii abduus yartuus gaarumtuus haadhuma ofiiti. Lammaffaa deebi'anii haadha ofiin arganii mee ilaala akka ishenitti haadha ishii qaltee akkanatti yennaa bira dhaabattee ibsiin gamanaaf gamasiin ishee ilaalanii itti kolfanii inni kaan garaasaa dadhabee kana osoma isheen ilaaltu ajjeesanii haadha ishee ajjeeste sanatti dabaludha. Dhugaa rabbi hinde maal ta'e namni maa akkanatti garaa jabaata. Akkanattu barrisaa hammaateera. Akkanattu gamaaf gamasii walirratti ka'aa jiru. Yaa rabbi nu oolchi ati. Dhugaa rabbi. Baay'ee tokko rifadheen.
meelaala meetti yaada xinnoo mashitti yaada haadha ofii sanuu haadha nama deesse garaa jabinni hagana ga'u ayidoon nin beeku dhugaa rabbii haadha namaa innaan laloon imimmaan qabachuu hin danda'u sababii haadha kiyyaa yaadadhuun jechuudha. Akkamitti haadha ofii garaa jabaatanii akkana guutu tuusin ta'e maal guutu arabayya sussim ani hedduu tokko rafee bulus nan dadhabee baay'ee tokko nama naasisa maaliif jenna haati ofii kabaja qabdi haati ofii gaaddisa ofiiti haati ofii hirkoo ofiiti yoo fokkattuullee haati fokkattuu hin qabdu yoo qabaattellee haati dhabdus qabdus hin tilmaamamtu waa'een haadhaa waa'een abbaa tilmaaman qabu jechuudha. Garuu akkanatti haadha ofii ajjeesanii ka'anii sanuu foon haadha ofii gurguruu jechuun gurguruu yaalii gochuu jechuun hagam akka ulfaatu meetti yaada. Anatti baay'ee tokko ulfaate baay'ee tokko natti ulfaate anaan addunyaa kanarra jiraatanii kana arguu manna cu'anii yoo biyyoo baatanuu qabbana osoo ta'ee haadha ishiif daartee haadha ishiif xaartee haadha ishii gammachiistee eebba haadha ishii yoo fudhatte malee akkamitti kana gochuu dandeessi? Dhugaa rabbii warri haadha qabdan haadha keessan kunuunfadhaa haadha keessan gammachiifadhaa haadha keessaniif maal feetammaa waan ati feetu siif hin godhadhaa gammachiisaa eebba ishii irraa fudhadhaa warri rabbiin sin irraa fudhate immoo du'aa godhaa fi maqaa haadha keessaniin sadaqadhaa dhugaa rabbii. Haati ofii gaaddisa haati ofii kafana ofiiti haati ofii soo qullaa mucaa ofii agarte ofirraa kuttee daa'ima ishee xuffiste beeluu daa'ima ishee dandeessu haati ofii beelofte ilmoo isheetii nyaachiste. Haadha jechuun waan salphaa miti garuu kan haadhaan beenne immoo akkanatti salphisa jechuudha. Rabbiin salphina akkanis naman agarsiise. Dhugaa rabbii miidhama haadha ofii beela haadha ofii dhabduu haadha ofii rabbi naman agarsiise. Dhugaa rabbii halkaniif guyyaa walitti hojjenne ishee gammachiifanii yoo ishee faana jiraanne yoo nuuf waan guddaadha. Haadha ormaa kana yoo kanatti gammachiisne faana jiraanne miti isa gaarummaa hin qabne kabaja kan hin qabne dhugaa rabbii hin ulfaata baay'ee.